Ashamaa harka fuudhee jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota YouTube channel kee jalatti argamtan maatii keessan akkam jirtanii har'a hojii kiyya sanatti agarsiisanii almaasuun maaliif baddee Ramadaana kana keessa viidiyoo tokko illee gaafa hojjettu hin gadhiistu Ramadaana kana hin raftimoo hin hojjettu maaliif ijoolleen waan hojjetan mara nutti agarsiisaa jiranii hin raftaati maal hojjettu hojiin qabdu mooyi maal taateti warri jettanii dhabamtan garaa keessan keessatti jechuudha garuu baafachuma diddan malee kanaafuu ministeerri muka bullaa gadi jenneetuma bullaa garuu harkatti guantiin godhattu maaliif akkasitti hojjetta warra tan aan qabeenya abbaati nan galchu warri akka warri na ejjetta akka waa warri qabu nan hojjetta jechuudha kanaaf warra akka kiyyaa kophaa ta'an kophaa keessa namni wajjin haasoftan hin jiru namni kana nuuf dhimee kinoo sanachi dhiqimee wanni taniin hin jiru kophaa keessa nas kaattanii achi kaattanii rabbi sinaa gargaaru homaa siniin hin jedhan waan siniin jedhu hin qabu rabbi isin haa gargaaru waan siniin jedha maal hojjedha seetan amma chaalsi dhaba biyya arabaa kun ijoo birrii bichaa miti mooyaallee sin barsiisa waan hin beennillee sin barsiisa namaanillee wal sin barsiisa beektani garuu takka maal sinitti maqaa beektani waanuma sin hojjechaa jirtan ana amma kaanaan hojjedhaa kana asiitti godhaa kana asiitti bukeessaa sinin jechuu hin dhufne xiqquma hafuura sinitti baafachuu dhufe ishee beektan sin hundumti keessanuu kanaafuu siinabooniin hojjedhaa siinaboonii jedhaman hiika isaallee waa isaallee hin beeku asumatti baree malee biyya kiyyatti aan biddeeni hareera nan guddadhaa ijoollee tokko sinii galee biddeeni fi hareera nan guddadha biyya kiyyatti biyyuma kanatti minnoo baree mokoroonii gaafa haati teenya nu bittee galte irratti wal finnaayyuu qofaan siniin jedha mokoroonii isaayyuu bishaanitti affeelleeti barakkaa ምናምን ክሬሚ ምናምን kana qabaseetan bishaanitti affeellee nyaanna sirasii kama tamarra kollojii jaalu seentan kuni sukkaara ijoollee beektanii miti kana garuu beekta maal godhuun gala asii immoo qarafaadha akkamaadha irra dibaa jechuudha akka irra dibaa sana irra dibee muraachi wanni kee foronni keessa godhaa jechuudha kanaafuu hojii nan qabaa Ramadaana illee hojii nan qaba hundumayyuu hojii nan qaba garuu karaan viidiyoo hojjedhu qaba dhugaan siniin jedha arraa waan arraa rafteetiniiti ol seenti gadi baatii kana buqqisi san buqqisi hojjetteen hojjettu qoonqoraaf warri nurgaa afaan isaaniin naasa'u kaamoo yoo viidiyoo kiyya yoo arganiimu yuutuuba kiyya waan beekanii viidiyoo dhaggeeffatan wayinii waxiin na turgaa waxiin harraa hin urgaadhaan urguma qoonqoon qabdeeti baatu anna akkasii waxiin hin urgaa ati sanin dubbis waxiin harraa hin urgaa kanaafuu karaa viidiyoo isin hojjedhu qabu zayitiidha kun immoo jiru akkanatti irra godhee tanaan itti diddibee tanan kina akkanatti la irra dibaa nama yaadachiisa garuu wanni kun akkanatti maaliif harkaan akkanatti hojjettaa mana buruushiidhaan hin dibdu kan immoo guantiin hin godhattu guantiin qaba akkuma xiyyaachatti dhiqadhee dhufa malee guantiinis hin jiru buruushiinis mana kana hin jiru warri nan lalaaltan jechuudha kana waan ta'eef akkuma qabeenya abbaatitti hojjenna jechuudha ijoo manni warra mana dureessaa galtanis siqaayii mana hiyyeessaa warri galtanis hundumtuu siqaayii dabara hundumtuu kanarra garuu hiyyeessuma sanaa wayyaana hiyyeessa maratadha garuu mana hiyyeessa akaakii mishititti bultiin siniin jedha kanaafuu amma kana cicciree taanaan walitti deebina viidiyoon waan dheeratuuf amma kinoo akkanatti ammuraa akka maruun natti tolutti jechuudha sinii galanne tokko malee isinitti agarsiisa jiruu seetee jiruu deegaa raafuu fitee rafuu didee kanaan akkasuma
agartani akkasittiin saanii tanarra naqaa jechuudha. Okay. Anna maasinitti maamtii sinuu yaa madam qimamoochin ha taffanaffanaati jirtanii sinii gadi waan ta'e malee sinii ol ta'eetii miti garuu sinumatti hafuura baafachuun dhufe yaa jama annaa torban lamatti galfannee jirra. Rabbi nagaan nu haa ficcisiisu. Annaa akkasii raawwadhee ta'u walitti deebina. Okay. Kino akkanatti dardaree toora wadde amma foronii keessa godhee tanaan bilcheessaa jechuudha. Ishee kana ogaarraa wadde immoo biizaan hojjedha. Jara lachuu fixee ogaan bilcheessa itti si waama hin badinaa asumatti na eega. Kino bilcheessee jira. Biizaa kiyya qopheeffatee jira kanatti. Kana lachuu biizaa bilcheessee tan dhufa harka dhiqadhaan eega. Ishee bilchaatee jira. Bubannaan dubbiin bade. Bubanne waan jedhu qalbiin qaba. Qalbiin qaba. Bubateedha maareen bilchaateedha maaree. Miti akkas fakkaatan isiniin jedha. Ilbaan yaa warra xoomatii hojjettan garuu baay'ee isinii azanaan isiniin jedha ishee. Laata akka takka kalaf gochaatee hojjettanii. Innaa annaa akkanatti raawwadhee jira. Agartanii miti saaniin tuni bareedde waan hundaafu asirratti immoo kireemii boodanti godha. Amma waan itti godhe bu'aan qabu wanni matu dhugas malee jechuudha. Waraqata kanatti dhugaa malee bu'aan qabu. Kanaaf jennaan galgalumatti godhaa fi jechuudha. Akkas fakkaata. Bareeda. Abbaan of jeje wayyaa abbaan gandi nama jeje. Annaa ilbaan yaa warra xoomatii hojjettanii qooda keessan isinii azanaa jajjabaadhaa maaltu naafe kubzii tolchuu saambusaa xabbasu sigaan tokko bilchaate natti fakkaate shorbaa raawwadhee jira. Kan kanaan booda xiqqumannaa fi qixxeetti galfadhee jira jechuudha. Kanaaf warri nama wajjin haasoftanii hin qabaanne warra akkaanaa kophaa hojjettanii as kaattanii achi kaattanii san dhixxan san kaastanii Rabbi gulbatii isin haa kennu isiniin jecha akkana fakkaata. Warri maqaana dhooftanii garaan urgufame kanaafan dhufe maqaana dhooftanitti fakkaata. Kanaafuu jira hin banne kanuma osoo hojjedhu nan hojjedha hojii qaba. Hojiin qabdu almaatuun yaa ramadaana kana maal hojjetti meerre dubbatti meerre waan hojjetu nutti agarsiisa. Kino kana fataffata. Kana mas galgalas jechuudha. Tamaskeen namni fayyaa qabu waa hunda hojjeta. Kan kanarraa fe'e qixxeetti galfannee jirra. Rabbi galataa argatu jajjabaadhaa. Ijoollee amantaa kiristaanaatiis immoo soomiin keenya torban har'aa ni hiikkata. Rabbiif galataa haa ta'u. Jajjabaadhaan isin jedha baga guyyaa irraa geechanii guyyaa irraa ayyaana waggaadha ayyaana hiikkatii ayyaana soomiin hiikkatu ramadaan immoo torban irraa lamaan irraati miti akkasi miti innaa akkasi waa hundaafuu rabbi nuuna ga'u bakkuma jirrutti fayyaa nuuf haa kennu jajjabaadhaa turtii gaarii amma immoo turee torban lamas torban tokko soo ta'e biqsinitti jedha jajjabaadhaan isin jedha isin jaaladha isin kabaja baay'ee.